akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo dhiyaadha gara tapha Osfaanaa semifaayinaalii lammaffaa tapha garee Oromiyaa 11 Stars fi Dirree Dhawaa jidduutti geggeeffamuuf jiru yeroo ammaa jalqabuuf jedha taphni. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo taphni kun tapha haalaan eegamaa ture. Yeroo ammaa dirreen guutamee gama lachuttu deeggartoonni dirree yeroodhaan sagalee isaanii dhageessaa jiru. Taphni jalqabuudhaaf jedha yeroo ammaa abbootiin seeraa taphattoota gara dirreetti yaamaa jiranii. Tapha kana kallattiin kan isiniin biraan gahu Dabballee istuudiyoodha. Ani immoo kan isinii waliin turu waa'ee kiyya waliin Amiin Dubrooti. Waa'ee kiyya Kadiroo Elemoo waliin isin waliin turra. Haga dhumaatti nu waliin tura isiniin jenna. Isin ammoo waliif dabarsaa waliif sheer godha. Namoota kallattiin bakka biraatirraa daawwachuu barbaadan biraan gaha. Akkasuma namoonni immoo kallattiin daawwachaa jirtan kan guyyaa boru tapha Osfaanaa faayinaalii daawwachuu barbaadan taphni Osfaanaa guyyaa boru dirree kana osoo hin taane dirree Central High School kan Lexington Parkway fi Highway I-94 gubbaa jiru Central High School achitti akka dhuftan asumaan isin yaadachiifna. Dirreen kun hardhi guyyaa dhumaati jechuudha. Dirree kanarratti boru guyyaan faayinaalaa dirree Osfaanaa. Dirree Osfaanaan waggoota dheeraadhaaf itti qophaa'aa ture. Central High School achitti qophaa'aa. Gareewwan kun lamaan walii qophaa'aa jiru. Kadiroo. Garee Dirree Dhawaa as Minisootaarraa, garee Oromiyaa 11 Stars as Minisootaarraa. Dirree Dhawaan garee shaampiyoonshiipii 6 qabu. Oromiyaa 11 Star kan 3 qabu. Semi faayinaala carraa gara faayinaalii dhaquuf walitti dhufanii jiran jarri lamaan walitti dhufuuf qophaa'aa jiru yeroo ammaa. Gareen gurguddoon Minisootaa lamaan wal argitee jirti. Taphni kun tapha ta'uu hin deemu. Tapha akka malee jabaa ta'e. Silaa kuffisanii dabruu waan taateef lamaan keessaa tokko dabruu qaba, tokko mo'amuu qaba. Akkuma agartutti isteediyeemiin gara lachuun guutee jira. Namni ammallee kunoo seenaa jira. Lakkoofsi namaa isteediyeemii oli ta'ee jira. Lafti kun ammayyuu socho'aa jirti. Garee Minisootaatti garee lachuu deeggarsa gurguddaa qaba. Garee ofii deeggaruun, sirbuun, weellisuun, harki dhahuun, utaaluun bareeda garuu naamusa qabaachuun wal kabajuun akka malee gaarii. Amma garee lachuu nagaa wal fuutee gara dirree seenuu fi taphii irraa tapha akka malee eegamu. Haalaan eegama. Haalaan eegamu. Darbii Minisootaa. Gareewwan kun lamaan darbii Minisootaa biraati. Isaan lamaanis dhugaa. Kadiroo Oromiyaa 11 Star yeroo dhumaatii fi shaampiyoonaa kan ta'e bara 2016 gareen inni irraa fudhate kan beektaa? Dirree Dhawaa. Dirree kana irraa fudhate. Dirree irraa fudhate bara 2006 Oromiyaa 11 Star 2016 Oromiyaa 11 Stars tapha faayinaalii dirree waliin gahee kan Osfaanaa dirree injifatee ture. Dirreen immoo bara 2018 deebi'ee shaampiyoonaa ta'e. Dirreen ammas carraa shaampiyoonaa ta'uu bara 2021 argatee ture. Haa ta'u malee madda walaabuutiin injifatamee madda walaabuu fudhateera. Yeroo ammaa daawwattoota keenya taphattoonni dirree seenaa jiranii taphattoonni garee Oromiyaa 11 Stars fi garee dirree jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo dhiyoo irraa warra daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa. Tapha kana kallattiin kan isin biraan gahaa jiru Dabballee Stuudiyoo. Dabballee Stuudiyoon miidiyaa Minisootaa jiru viidiyoo, footogiraafiing, laayifii dabarsu iventoota adda addaa kan akka cidhaa, eebbaa hunda warri qabdan Dabballee Stuudiyoo qunnamtanii tajaajila isaanii as magaalota lakkuutii fi achiillee alatti baallamaan argachuu dandeettanii. Dabballee Stuudiyoon tapha kana kallattiin yoo isiniif dabarsu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Deeggartoonni dirree akka malee harki dhawaa jiranii. Gara biraatiin deeggartoonni Oromiyaa 11 Stars urjiiwwan 11 Oromiyaa isaalleen dirree gara manatti hidhanii warri kaalleen Oromiyaa 11 Stars gara mana waliin jechaa jiranii tapha ajaa'ibaa arguu deemnee namni akka malee gammachuu guddaa qaba. Osoo taphni eegaliin ho'aatiin jira. Deeggartoonni garee lameeniyyuu amala adda addaa qabu. Deeggartoonni dirree akka malee hamileedhaan garee isaanii deeggaranii. Deeggartoonni
Dibbee qabanii bubuzeelallee warra fide. waan mara qaban. Bubuzeelallee warra fide deeggartoonni warra akka malee jechimoodha. Dibbee maqaan isii dibbee sheekana Hussein jedhanii baatanii Dibbee deemanii. sheekana Hussein yaa bubuzeela san hunda yaadadha. Oromiyaa 11 Stars. Yaa. Taphattoonni Akkuma duratti dubbannetti lachuu warra jajjabaadha. Dirreen kalee maddu walaabu 4-2 mo'atee dhufee kalee taphatee jira. Gareen kaan ammoo Oromiyaa 11 Stars TTL wajjin taphachuu qaba. TTL waan hin taphanneef boqotee jira. Dirreen dadhabbiin qabachuu kalee waan taphatee fi Oromiyaa 11 Stars ammoo guyyaa tokko boqotee jira. Kanaaf illalla sunagame tapharratti akka inni dhiibbaa qabu. Gareen adii uffate dirree Oromiyaa 11 Stars. Oromiyaa 11 Stars Akkasuma bulee ka uffate garee dirree dhawaa. dirree dhaawaa. Dirree dhawaa. Dirree dhaawaan Dhawaa bulee fi uffate Oromiyaa Oromiyaa 11 11 Stars. adii uffate. Daawwattoota keenya dirreen kun guutamee gama lachuutti akkuma isin argaa jirtan namni ammas akkasumatti seenaa jira. Daawwattoonni gareewwan lamaanitu qophaa'anii taa'aa jirani. Gareewwan lamaan kana keessaa tokko carroomee faayinaalii garee Urjii Kolombos tapha kanaan dura ture. Urjii Kolombos garee Utaawaayyuu waliin taphatee taphni duwwaa dhumatee garuu peenaaltiidhaan gareen Urjii Kolombos dabree faayinaaliidhaaf deemee jira. Gareewwan kana lamaan keessaa immoo kan injifate gara faayinaalitti deemee Urjii Kolombos waliin waancaa falmata jechuun guyyaa boru Central High Schoolitti. Borii guyyaan guyyaa seenaa qabeessati warra Kolombos irraa dhufe Urjii fi gareen Kolombos waggaa sadii keessatti tapha xumura Osfaanaa fi dhiyaachuu danda'ee jira. Kun carraa guddaa carraa magaalii Ameerikaa kaabaa kabiraa tarii waancaa fudhachuu danda'ullee ka uumu ta'aa. Maal jennaan hagammaan tana Kolombos yookaan garii Abdii taphataa lakkoofsa 14 taphataa garee dirree dhawaa faawulii taphataa Oromiyaa 11 Stars Paapis lakkoofsa 10 Paapis ammas faawuliin irratti ta'ee jira. Paapis taphataa Oromiyaa 11 Stars cimaadha. Paapis irratti Oromiyaa 11 Stars gar fuulduraatti deemaa jiran gaarii jalqabanii dirreen kalee tapha ajaa'ibaa agarsiisee madda walaabaa wajjin yoo taphatu tapha gos kalee sun agarsiisanii nan carraa gaarii qabanii Oromiyaa 11 ammoo kalee waan boqoteef humna qaba. kubbaa Paapis yaalee ture kan duroo kareegaa Bareentoo godhe yaalii jajjabduu godhe yaalii jajjabduu godhe akkuma jalqabeen daqiiqa lama keessatti gareen Oromiyaa 11 Stars carraaqii ajaa'ibaa goolii galchuuf godhe. Bareentoon kubbaa firraa songaralaatti Paapis kubbaa ammas Oromiyaa 11 Stars yaalii lammaffaa ammas taasisee kubbaan garalaatti hafee jira. Taphataa Buubaa lakkoofsa 17 Buubaa ture kan kubbaa dhahee yaale yeroo ammaa Oromiyaa 11 Stars karra garee dirree dhawaa irratti darbuuf deema. Oromiyaa 11 Stars kubbaa dheerinaan Oromiyaa 11 Stars kubbaan kan garee dirree dhawaati. Taphataa dirree dhawaa irratti Kubbaan dirree dhawaaf kennamee jira. Dibbee sheekana Hussein ka warra Oromiyaa 11 Stars kun waan jalqabdi fakkaate deeggartoonni Dibbee amma waan tadaayyuu dibbee dhahaa jirani. Dibbeen Oromiyaa 11 Stars dhufe yeroo ammaa dibbeen kun waggoota dheeraaf Oromiyaa 11 Stars waliin jira. Lakkoofsa 20 dirree Paapis ammas Buubaa lakkoofsa 17 Buubaa yaalii bareedaa taasisa Oromiyaa 11 Stars kareegaa Bareentoon kubbaa baasee jira Kadiroo. Yaalii jajjabaati kun amma yaalii lammaffaa cimaa kan isaan godhanii karra eeganii akka malee inni illee cimee ofirra deebise. Haga ammaa tanaatiin Oromiyaa 11 Stars tapha gaarii mul'isaa jira fakkaata. Gara dirreetti haga ammaa yaalii tokko leen Oromiyaa 11 Stars dhiiticha koornaa argatee jira. Taphataa naatii lakkoofsa 18 Muhammad Dhahuuf jedha. Muhammad taphataa lakkoofsa 11 Oromiyaa 11 Stars. Muhammad rukuttaa rogaa yookiin koona Muhammad kubbaan garalaatti Muhammad kubbaan dabarsuuf yaale garalaatti bahee jira.
kadro tapha haala bareedaan jalqabe Oromiyaa 11 Stars taphataan isaanii buubaa yeroo ammaa dirree keessatti waan miidhame fakkaata. Buubaan taphataa Oromiyaa 11 Stars bara kana qarshii guddaadhaan mallatteessifatee buubaa lakkoofsa 17. Namni waan miidhame fakkaata. Kufee jira hagammaa hin kaane taphataan Oromiyaa 11 Stars. Taphataa kadro Oromiyaa 11 Stars garee isaa keessaa bara kana taphootuma kanaan dura taphate irratti taphataa isaanii yeroo dheeraa gareen kun waliin hundaa'e Jeelaan miidhamaan dhabeetiin jira. Miidhameeti kubbaa dhiyenna kana taphoota Oromiyaa 11 Stars taphateen taphannee miidhamaan akkasumas Ziizoo xiqqaanis irraa miidhamee jira. Ziizoo xiqqaa kan gara bitaatiin dura taphatu. Taphattoota lama miidhamaan dhabeetiin jira. Amma immoo taphataan kun taphataa baay'ee murteessaadha Oromiyaa 11 Starsiif. Taphni taphataan amma miidhamee lafa jiru kun lakkoofsi 17 buubaan taphataa baay'ee murteessaati. Oromiyaa 11 Starsiif ol ka'ee jira yeroo amma. Ziizoo xiqqaan akka malee taphataa Jeelaan ammoo innis akka malee taphataa hundeessa garee kanaati. Garee kan keessatti dhiibbaa uumuun beekama. Jeelaan taphuma dhiyoo kana irratti miidhamee waan tapha faayinaalii kanaaf dhaqqabuuf si'aa ture. Garuu kalee waan dubbise faayinaalii fi dhaqqabuu waan dandeenyee fi deeggartoota taphattoota kan haamilchiisuu fi waan gorsuu irratti akka argamu natti himee jira. Nama dhiibbaa guddaa godhu guyyaa har'aatii fi tapha kanaaf hin dhaqqabaa jedhee yaade ture hin dhaqqabne. Tarii boritti yoo ka dhaqqabuu danda'e hin beeknu gara sarba kanarratti miidhaa irreen jechuun akka waan butamuu tokko waan irratti dhaga'ama. Ejeen kubbaa dheerinaan ka. Mohamed Naati kubbaa Naati yaale ture dirree Abdii kubbaa Abdii Oromiyaa 11 Stars kubbaa dirree Naati kubbaa dheerinaan kubbaan koornaatee jira yeroo ammaa kubbaa dheeraa bareedaa darbee gareen dirree kubbaan gara laattifee jira. Kubbaan rukuttaa koonaa kan garee dirree dhawaati. Koonaa jalqabaa kan dirree dhawaa. Dirreen kalee akka malee tapha bareeda taphatee madda walaabuu wajjin Oromiyaa 11 Stars ammoo boqotee jira. Boqochuun sun jechuun dirree karra eegaan garee Oromiyaa 11 Stars kubbaa qabatee jira. Kubbaa dheerinaan karra eegaan Moobaa lakkoofsa 9 kubbaa Papiis Moobaa dirreen kubbaa fudhatee jira amma dirree ammas kubbaa dirree Yahyaa Ejeen kubbaan gara laattifee jira. Ejeen taphataa yeroo dheeraadhaaf Hosaanaa kana keessatti taphate Oromiyaa 11 Starsiif taphate akkasuma OUFis taphatee ture. Yahyaan kubbaa gara laatti kubbaan harkaan darbaa akka garee dirree dhawaa. Dirree lakkoofsa 3 kubbaa Papiis dirree kubbaa dirree dhawaa dirreen kubbaa miliqsaa jira. Dirree kubbaan gara laatti bahee jira. Taphataa Abbaayeef kubbaan kennamee jira. Kubbaan gara alaatti dabree daawwasa kenna. Oromiyaa 11 Stars Muniir karra eegaan Yahyaan Ejee kubbaan gara labbaa jira. Hagammaan tana garee lachuu akka malee tapha wal dorgomaa ta'e mul'isaa jiranii. Xiqqoo tokko Oromiyaa 11 Stars caalmaa waan qabu na fakkaata. Sun alatti dirreenis amma tapha oowwisaa jira.
kubbaan amma sarkaan darbaa akka garee dirreeti. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars garee Oromiyaa 11 Star kubbaan gara laatti bahee jira. Ejenis taphataa kubbaa dheerinaan harkaan darbuun beekamu. Dirree lakkoofsa 11 Suleyman Hamza kubbaa dheerinaan baasee ture Oromiyaa 11 Stars. Dirree 11 Star kubbaa Naati kubbaa dheerinaan baasee ture Moofi Mo ammas Oromiyaa 11 Star abbaan seeraa Kadiroo advantage fidise kubbaan kan 11 Star ture. 11 Star ammas yaalii bareedaa taasise. Alaabaa ol kaasee ture waan buusaaf hin beeku. Alaabaa waan ol kaasee fi garee Oromiyaa 11 Star irratti taphataa isaati irratti badiin dalagame abbaan seeraa jidduu qabsiisuu garuu advantage dhiisee ture. Ammas Mo lakkoofsa 9 baa lakkoofsa 9 dirree lakkoofsa 6 dirree lakkoofsa 6 dirree Abdii lakkoofsa 14 Abdii Maame dirree dhawaa Maame kubbaa ammas kubbaa dirree dheerinaan AJ taphataa Papis kubbaan kan Oromiyaa 11 Stars Kadiroo kubbaa hatattamaan dhahanii turan abbaan seeraa garuu kubbaa wanti anjala garee lachuu goolii galchuu fi kubbaa gardura qabatanii ittiin fiigan yookaan gardura dhiitanii kun akka malee gaarii duubatti deebisuurra akkasiin kubbaa gara durattuu yoo fiigan ittiin taphatanii akka malee tapha bareedallee ta'a. Namni daawwatu guddootti bu'aara. Namni dura qabatee ittiin fiigan bocarraa goolii galchuu illee akkasuma uumuu danda'a jechuudha. Taphi kun tapha akka malee dorgommii guddaa qabu. Caree garee lachuu akka gaarii taphachaa jirti akka ammaan tana. Abdusalaam Naati Yahya Naati Yahya Munir karra eegaan kubbaa qabatee jira. Karra eegaan kubbaa Abdusalaam Abbas Oromiyaa 11 Star Papis Abdusalaam Papis irratti badiin ta'ee jira daawwattoota kenna. Papis irratti taphataa lakkoofsa 6 badii taasisee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars Kadiroo Oromiyaa 11 Stars boqonnaa kalee boqotes ta'uun beeknu hamilee guddaan taphataa jira yeroo ammaa. Oromiyaa 11 Stars akkaataa isaan itti taphachaa jiran akkaataa gaarii haala kanaan itti fufnaan qabxii galmeessanii jechuun dorgommii kan mo'achuu danda'anii garuu dirreen garee cimaadha akka isaan taphachaa jiran illee kubbaa dheerinaan Papis Moobaa kubbaa Moobaa lakkoofsa 9 Moobaa dirree Maame kubbaa ammas AJ Naati lakkoofsa 8 taphataa Oromiyaa 11 Star Naati Munir AJ Muniriif kubbaa duubatti deddeebisaa jira Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan ture Muhammadiif kubbaan gara laatti kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Yahya kubbaan taphataan garee Oromiyaa 11 Stars lakkoofsa 8
badii taasiseef gareen dirree dhawaa rukuttaa firii kikii argatee jira yeroo ammaa dirree Aneessoo Abbaay kubbaa dheerinaan yaalee ture Abbaay kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo daawwachaa kan jirtan tapha Hoosfaanaa guyyaa torbaffaa waggaa 28ffaa Hoosfaanaa bara 2024 tapha kallattiin isin biraan gahaa kan jiru Dabballee Stuudiyoo. Taphoota Hoosfaanaa bara kanaas kan isin biraan gahaa ture Dabballee Stuudiyoon borus taphoota hafan hunda kan isin biraan gahu ta'uu asumaan isin yaadachiifna. Taphni ilaalaa jirtan tapha dirree dhawaa fi Oromiyaa 11 Star tapha kana hagammaatti garee walachuu duwwaa jiranii Oromiyaa 11 Stars fi gareen dirree jechuudha. Abdusalaam AJ kubbaa dheerinaan Abdii dirree ammas kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa kan garee dirreeti. Tapha bareeda mul'isaa jirani garee lachuu dirreelleen amma gara fuuldura deemaa jira. Oromiyaa 11 Stars garuu hagammaan tana taphi isaan to'achaa jiran tapha akka malee bareedaati. Kubbaa dheerinaan kubbaa Oromiyaa 11 Stars dheerinaan ofirraa baasee jira. Lachuu kubbaa dheerinaan taphachaa jirani. Mohamed Yahyaan AJ Munir Papis kubbaa dheerinaan dabarsaa jechaa jira. Dirreen kubbaa fudhatee jira dirree Munir dirree ammas kubbaa Munir Oromiyaa 11 Stars jidduurratti kubbaa baay'ee Abbas kubbaa ammas dirreen fudhatee jira kubbaa dirree taphataa lakkoofsa 11 kan galeessa goolii 4 galche Suleymaan kubbaa fudhatee ture garuu offside yookiin taphaan ala. Wanni garee lachuun humni isaanii qusachaa hin jiran akka gaariitti kubbaa qabatanii gara duratti fiigaa jiranii. Wal sodaan hin jiru. Tarii haala kanaan taphannaan gooliin hedduun galuu dandeetti na fakkaata. Maal jedhan lachuu duratti deemaa jiranii duubi isaanii bana. Buuba Papis buubaan kubbaa dabarsuu ture moobaaf ture kubbaa kan dabarsuuf yaale. Kubbaa ammas dirreen jidduutti dirree lakkoofsa 19 dirree ammas kubbaa dheerinaan dabarsee dirree kubbaa ajaa'ibaa ture kadhoo kubbaa ajaa'ibaa dirreen kubbaa ajaa'ibaa yaalee ture. Deeggartoonni garee dirree hamileedhaan. Garee dirreetti akka malee hamilee guddaa kanneen taphanii kun jechuun of eeggannoo taphachaa jiranii garee lachuu akka malee kubbaa akkuma qabatanii gara goolii galchuuf dura fiigaa jiranii kun taphni akka malee bashannansiisa akka inni ta'u godhaa jira. Gareen dirreetti fi gareen Oromiyaa 11 Stars lachuu tapha ajaa'ibaa. Sabbaan seeraa kubbaan baay'eedha kubbaan. Dirree kubbaa Maammeen kubbaa fageenya irraa yaalee ture dirreen kubbaan gara laatti ba'ee jira. Karri egaa garee Oromiyaa 11 Stars kubbaa dheerinaan dha'uuf jedha. Karri egaa Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kan duruu akkuma tiyyatti taphni haala bareedaan eegalame garee wallachuu wal sodaachaa hin jirani akka gaariitti gara fuuldurattis gara duubattis deemaa jiru. Garee lachuu
duubi isaanii bananii fuuldura fiiguni tapha akka malee bashannansiisaa ta'e taphachaa jiranii irri caala taphee kun kaa jechuun nama bashannansiisu yoo gooliin Oromiyaa galte. 11 Star Eje Eje Munir Abbas Buuba kubbaa dheerinaan baasuuf yaala ture buubaan dirreen kubbaa dirree ammas dirree kubbaan gararaatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars taphataa Hamzaan lakkoofsi 10 kaapteenii garee Oromiyaa 11 garee dirree dhawa garee Oromiyaa 11 Stars taphachaa ture kanaan dura amma garee dirreetiif taphataa akkasuma garee ooyyuutiif taphachaa ture Hamzaa taphataa lakkoofsa 10 amma gara duubaatiin sarara bitaarra taphata leefti baakii taphachaa jira Hamzaa kubbaan lawsi keenya kabajamuuf jaallatamoo daawwachaa kan jirtan tapha Osfaanaati. Tapha kana warroonni kallattiin daawwachaa jirtan namoota biraanis gahaa isiniin jennaa taphni gareewwan lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiru gammaatti duwwaadha. Oromiyaa 11 Star dirree dhawaa kubbaa dirree ammas Oromiyaa 11 Star dirree lakkoofsa 10 dirree lakkoofsa 11 dirree ali ajaa'ibaa taasisee ture dirreen kubbaa dheerinaa Mohammed Moba kubbaan kan garee dirree dhawaati taphi haalaan oowwaa jira yeroo ammaa Garee lachuu akka malee dhiibbaa uumuuf goolii galchuuf carraaqaa jirtanii dirreen amma carraa guddaa uume. Goolkipperitu jabaa taate malee sila kubbaan sun kubbaa goolii taatu. kubbaa dirree lakkoofsa 15 ammas dirree kubbaa lakkoofsa 3 dirreen kubbaa bal'inaan dirree ammas lakkoofsa 6 dirreen kubbaa miliqsaa jira dirree Oromiyaa 11 Star buubaan kubbaa paappisiif kubbaan kan garee dirreetti taphataa lakkoofsa 17 taphataan lakkoofsa 17 kan diroo miidhamaan taphataa jiranatti fakkaataa yeroo laaluu deemsa isaa keessatti hokkolaa taphataan Allee waan sun hubadde jira. Oromiyaa 11 Star erga daqiiqota jalqaba irratti miidhamee ture. Anis waan sun hubadde jira. Wanni ajaa'iba tokko garee lachuu akka malee taphachaa jirti. Minisoota keessatti garee gurguddoo maqaa qabdu dirreen yeroo 6 waancaa nyaatee Oromiyaa 11 Stars yeroo 3 nyaatee warra jajjaboo darbii Minisootatti walitti dhufee taphachaa jira. Tapha ajaa'ibaa gammaan tana daawwachaa jirra. Gareen dirreelleen gareen Oromiyaa 11 Stars illeen lachuu akka tapha nama bohaarsu taphachaa jiranii goolitti hin galle malee haala gosa kanaatiin lamaan keessa tokko goolii galchuu deemanii warri garii dirree jettas hin jedhanii. I think Oromiyaa 11 Stars maqaan dheeraa dirree maqaan gabaasitti tolaas yaa. Naafuu gariin deeggaraa dirreetiif anis hin jedhanii. Afaantu maqaan kun hin gabaabata dirree kan jiru kun inni namaaf Oromiyaa 11 Starsin xiqqoon dheerata kanumaaf. Kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa akka garee Oromiyaa 11 Stars Yahyaan kubbaa darbuuf jedha daawwasa keenya. Taphni haala ho'aadhaan gaggeeffamaa jira gammaatti. Ejeen Munir. Daawwasa keenya dirreen carraa ajaa'ibaa dirreen carraa ajaa'ibaa argatee ture daawwasa keenya taphataan lakkoofsa 11 kaleessa goolii 4 galche. Goolkipperi bir darbuun. Karreegas bira dabree ture kan duroo. Wow.
dirreen carraa ajaa'ibattu isaan miliqe goolkiippeerii bir darbee kubbaa akka ajaa'ibatu qabate kubbaa goolii ta'uu dandeettu garuu hin milkoofne fi xiqquma dhabee daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo tabii duwwaa warri adii uffatee Oromiyaa 11 Stars buleen dira daawwaa. Papis kubbaa Hamza dirreen kubbaa dheerinaan ammas dirreen kubbaa ammas dirreen kubbaa dirreen Oromiyaa 11 Stars irraa deebisee jira kubbaa dheerinaan kubbaa dirree karra Oromiyaa 11 Stars irratti dirree kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa kagaree Oromiyaa 11 Stars. Oromiyaa 11 Stars karra eegaan Oromiyaa 11 Stars kubbaa dheerinaan dhahuuf jedha. Taphataan garee dirree dhawaa tokko yeroo ammaa kufee jira. Taphataa dirree dhawaa lakkoofsi taphataa dirree dhawaa tokko yeroo ammaa dirree keessa jira ciisee. Taphataan garee dirree dhawaa yeroo ammaa dirree keessa jira waan miidhamee jiru natti fakkaata taphataan kuni. Daawwattoota keenya kabajoof jaallatamoo daawwachaa kan jirtan tapha Osfaanaa 28 waggaa 28ffaa kan bara 2024 guyyaa 7ffaa isaati. Taphni kun hagammaatti tapha semifaayinaalii duwwaa jiranii taphattoonni Oromiyaa 11 Stars fi taphattoonni dirree dhawaa yaalii garaagaraa taasisanii jiru. Garuu hagammaatti taphni duwwaadha. Tapha kanaan dura taphatame taphni garee Urjii Kolombosii fi Utaa Waayyuu jidduutti gaggeeffamee ture semifaayinaalii. Gareen Utaa Waayyuutiif gareen Urjii kan taphatan gareen Urjii rukuttaa peenaaltiitiin irra injifateetiin jira. Yeroo ammaa gareen Urjii faayinaalii Osfaanaatiif dabree jira. Akkasuma gareewwan kan lamaan keessaas ka injifatee Urjii waliin faayinaalii taphata jechuudha guyyaa boruu tapha bareedaa qophaa'anii isin eeggatanii dirree fi 11 Stars jidduutti kamoo'ee dabree Urjii wajjin morkii taasisa. Sirriidha akkasii lamaan keessaa abbaan injifate bor Urjii waliin kan wal morku ta'a. 11 Stars fi dirreen so far geema bareedaa agarsiisaa jiranii haalan taphachaa jiran dhugaa itti tapha bareedaa agarsiisaa jiranii akkuma tapha eegaletti garuu Oromiyaa 11 Stars mucaa lakkoofsa 17 buubaa lakkoofsi 17 taphni akkuma eegaletti waan miidhamee tureef hagammaatti okkolaa taphachaa jira. Taphataa baay'ee murteessaadha. Taphataan kun Oromiyaa 11 Starsiif kubbaa dheerinaan Oromiyaa 11 Star naati dirree Papis kubbaa dirreen kubbaa ofirraa gara laatti baasee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirreeti. Yeroo ammaa dirree. Hamzaan kubbaa darbuuf qophaa jira. Hamza dirree karreegaan kubbaa akka ajaa'ibaatti deebisee 11 Star 11 Star moobaa irraa kubbaan fudhatamee jira. Dirree Papis kubbaa dirree
kubbaan harkaan tuqame jira. Kubbaan kan garee Dirree Dhawaati. Hamzaan kubbaa dha'uuf qophaa'aa jira. Hamzaa bal'inaan keessa. Yeroo ammaa kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Daawsa keenya gareewwan kun lamaan gareewwan Osfaanaa keessatti seenaa guddaa qabanii gareen Dirree Dhawaa yeroo 6 wancaa kan nyaate gareen Oromiyaa 11 Stars yeroo 3 kan nyaate taphni isaanis haalan ho'aadha. Lameen isaaniitu asuma Minnesota irraa kan taphatanii gareewwan kun lachuu Dirree Oromiyaa 11 Stars kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars karra garee Dirree irratti. Asitti hedduu sodaachisaa. Gareewwan lachuu akka gaariitti taphataa jiranii keessumattuu gareen Dirree Dhawaa carraa babbareedaa argateetiin ture garuu karra eegaanis deebisee jira. Tokko immoo karra eegaas bira dabree taphataan Suleyman taphataan kaleessa Dirree Dhawaaf goolii 4 galche yaalee ture. Buubaan kubbaa dheerinaan karra Dirree Dhawaa irratti buubaa Ilbisaa. kubbaa Yahyaa taphataa lakkoofsa 2 Yaalii bareedduu taasisee jira. taphataa lakkoofsa 2 yaalii taasisee ture. Gooliin Dirree bal'inaan keessa dhiituuf qophaa'aa jira. Dirree taphataan karra eegaan garee Dirree Baarentoon kubbaa qabatee dhaabataa jira yeroo ammaa. Daawsa keenya taphattoonni bifa adii uffatanii taphachaa jiran Oromiyaa 11 Stars gareen immoo bifa buluu uffatee taphachaa jiru garee Dirree Dhawaati. Baarentoo kubbaa ammas Dirreen kubbaa qabatee jira. Dirreen kubbaa miliqsaa jira taphataa lakkoofsa 3 kubbaa dheerinaan 11 Star ofirraa walitti ta'e AJ. ammas Dirree Maameen kubbaa Abdii kubbaa dheerinaan Oromiyaa 11 Stars Moobaa kubbaa Dirreen kubbaa qabatee jira taphataa lakkoofsa 15 Dirree lakkoofsa 15 Naati kubbaa Dirreen ammas deebitee lakkoofsa 4 Dirreen kubbaa Hamzaa lakkoofsa 10. Hamzaan bal'inaan keessa dhiite. Kubbaan darbannaa 11 Star. Munir taphataa lakkoofsa 5 Munir karra eegaa Oromiyaa 11 Stars kubbaa Yahyaan qabatee jira. Yahyaa lakkoofsa 2 Yahyaa Abdusalaam kubbaa Dirreen kubbaa deebisee fudhatee jira. Abbaan seeraa oli ka'ii deemi homaa sirratti hin taane jedheen jira yeroo ammaa. Dirree lakkoofsa kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan darbannaa. Daawsa keenya taphattoonni lachuu gareewwan lachuutu tapha babbareedaa agarsiisaa jiranii. Gareen Oromiyaa 11 Stars jijjiirraa taasisaa jira yeroo ammaa. Jijjiirraa taasisuuf jedha taphataa gareen Oromiyaa 11 Stars Mohammed lakkoofsa 11. Mohammed lakkoofsi 11 taphataan kun taphataa Oromiyaa 11 Stars yeroo dheeraaf taphatee Mohammed yeroo ammaa jijjiiramee ba'ee jira Mohammed. Yahyaa kubbaa dheerinaan Dirree buubaan kubbaa Baabisiif dabarsuuf yaalee ture Hamzaa. Dirree malee. Dirreen kubbaa qabatee jira Dirree. Dirreen kubbaa qabatee jira Abdii taphataa Dirree Abdii. Hamza number 10. Kubbaa ammas kubbaan Abbaas irratti badiin ta'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars Abbaas taphataa
difeendara gara duubaatiin taphatu garee Oromiyaa 11 Stars. Ejeen Buubaan dirreen kubbaa qabate jira. Dirree Suleymaan lakkoofsa 11 Suleymaan dirree ammas dirree penaltii Gaasa keenya penaltii gareen dirree dhawaa penaltii rukuttaa penaltii argatee jira yeroo ammaa taphataan garee Oromiyaa 11 Stars kubbaa harkaan tuqee jira. Dirree dhawaan rukuttaa penaltii argatee jira. Taphataan waan miidhame fakkaata. Daawwattoota keenya gareen dirree dhawaa penaltii argatee jira yeroo ammaa penaltii kana eenyu akka dhahu beekuu baannus. Dirree dhawaa taphataa kaleessa goolii 4 galchee Suleymaan penaltii dhahuuf jedha. Suleymaan kubbaa penaltii dhahuuf qophaa'aa jira fakkaata. Suleymaan taphataa lakkoofsa 11 garee dirree dhawaa. Abbaan seeraa yeroo ammaa kan reegaa Oromiyaa 11 Starsin gara goolii deemi jedheetiin jira. Kan kubbaa dhahuuf qophaa'aa jiru akkuma tilmaamne Suleymaan kan kaleessa goolii 4 galchee ture. Suleymaan dirree dhawaa. Suleymaanii fi kan reegaan wal mormaa turanii osoo abbaan seeraa isaan biraan gahin. Amma immoo Suleymaan qophaa'aa jira penaltii kana dhahuudhaaf. Suleymaan lakkoofsa 11 Suleymaan qophaa'aa jira garee dirree dhawaa. Suleymaan goal ya dirree goal dirree dhawaa. Daawwattoota keenya dirreen tokko Oromiyaa 11 Stars duwwaa. Taphni marsaa jalqabaarra jira 1-2dha. Deeggartoonni dirree ni dabalama jechaa jirti. Walumaan laallaa 11 Stars tapha mi'aawa agarsiisaa jirti. Carraa ni laallaa akka isaan argatan. Oromiyaa 11 Stars Abbas Buubaan Muniir kubbaa dheerinaan dirree ammas dirreen kubbaa fudhatee jira. Dirree taphataan garee Oromiyaa 11 Stars Abdusalaam badii taasisee jira. Kubbaan kan garee dirreeti. Free kick yookiin rukuttaa bilisaa garee dirree dhawaa. Dirree dhawaan maammeen free kick kan dhahuuf jedha. Maammee taphataa dirree dhawaa. Maammee kubbaa bal'inaa keessa kubbaa dheerinaa irratti ture maammeen
kubbaan offside dha yookiin taphaan ala ta'ee jira. Abbaan seeraa offside. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars Hamzaa taphataa Hamzaan Paappiis irratti badii taasisee jira yeroo ammaa. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars daawwattoota keenya dirree keessatti kan argaa jirtan garee dirree dhawaa fi garee Oromiyaa 11 Stars kan adii diimaa uffatee jiru Oromiyaa 11 Stars kan bifa buluu uffatee jiru immoo dirree dhawaadha. Dirree dhawaa. AJ number 32. AJ ammas AJ kubbaa dirree lakkoofsa 13 kubbaa bareedaa ture. Kubbaan gara laatti Abbaas Naatiin Abbaasiif Abbaas kubbaa dheerinaan dirree ammas kubbaan abbaan seeraa kubbaa dhaabee jira yeroo ammaa. Taphattoonni walitti bu'aa jiru. Kubbaan kan eenyu akka ta'e hin beekne daawwattoota keenya. Kubbaan kan garee dirree dhawaati. Natti fakkaata akka asirraa argaa jirutti. Taphataa lakkoofsa 6 taphataa dirree dhawaatiif abbaan seeraa kaardii yeloo kennee jira yeroo ammaa. Kubbaan immoo kan garee Oromiyaa 11 Stars lakkoofsi 6 taphataan dirree dhawaa yeloo kaard argatee jira. Abdusalaam kubbaa abbaan seeraa irra deebi'aa jalqabaa jechaanii jira. Abbaas kubbaa dheerinaan lakkoofsa 6 Oromiyaa 11 Stars kubbaa Oromiyaa 11 Stars lakkoofsi 12 kubbaa Yahyaa kubbaa ammas Yahyaa kubbaa Anaso number 8 Anaso Oromiyaa 11 Stars kubbaan kan garee dirree dhawaati. Hamzaa irratti badiin ta'ee jira. Taphataa Oromiyaa 11 Stars lakkoofsa 17 badii taasiseef kubbaan kan garee dirree dhawaati. Taphataa Hamzaan taphataa dirree dhawaa yeroo ammaa dirree keessa taa'aatiin jira. Kubbaan immoo dirreef kennamee jira. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo daawwachaa kan jirtan tapha Osfaanaa bara 2024 guyyaa 7ffaa waggaa 28ffaa isaati. Taphni kun tokkoof duwwaadhaan gareen dirree dhawaa dursaa jira. Tapha kana taphni kun tapha semifaayinaaliiti. Semifaayinaalii abbaan injifatee gara faayinaalitti dabree garee Urjii Columbus waliin taphata. Tapha kanaan dura ture si yaadachiisuudhaaf Urjii Columbus Utaa Waayyuu waliin taphatee ture. Taphni duwwaan dhumate. San booda gareen lachanuu peenaaltiif deemanii peenaaltii yookiin rukuttaa adabbiitiif deemanii gareen Urjii injifatee ture. Boru faayinaaliif kan taphatu gareen Urjii gareewwan lamaan kana keessa abbaa injifatee waliin kan ta'u asumaan si yaadachiifna. Namoonni borammoo dhuftanii tapha amma kallattiin daawwachaa jirtan kan boru dhuftanii dirreetti daawwachuu barbaadan taphni Central High School itti taphatama. Dirree kana osoo hin ta'in Central High School kan I-94 fi Lexington Parkway gubbaa jiru achirratti dhuftanii akka daawwatan si yaadachiifna. James Griffin Stadium jedhanii. Abdusalaam Naati dirreen kubbaa dirree
dirreen kubbaa dheerinaan ammas Oromiyaa 11 Star kubbaa dheerinaan Abbaay kubbaa Yahyaa Oromiyaa 11 Star lakkoofsa 12 lakkoofsi 12 kubbaan gara laatti ba'ee jira amma daawwatsa kenna kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star AJ Munir lakkoofsa Munir AJ kubbaa dabarsee dirree lakkoofsa 19 dirree Abdusalaam Oromiyaa 11 Star lakkoofsa 12 Oromiyaa 11 Star lakkoofsa 12 11 Star lakkoofsa 12 kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa kan garee 11 Star Naatii lakkoofsa 12 11 Star kubbaan ammas gara laatti ba'ee jira kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Star Buubaa taphataa lakkoofsa 17 Buubaan bal'inaan karaa dirree irratti Baarentoon kubbaa akkuma laafaatti qabatee jira. Daawwatsa kennaa taphni boqonnaadhaaf ga'ee jira yeroo ammaa. Taphni garee Oromiyaa 11 Staariif garee dirree dhawaa jidduutti taasifamaa jiru. Boqonnaadhaaf tokkoof duwwaadhaan gareen dirree dhawaa dursaa jira. Taphni amma boqonnaaf ba'anii jiran daawwatsa kennaa. Boqonnaaf deebi'anii kan itti ta'uu asumaan si yaadachiifna. Kanatti aanee guyyaa boruu taphni dirree Central High School James Griffin Stadium achitti kan geggeeffamu. Namoonni qaamaan dhuftanii ilaaluu barbaadan achitti akka ilaaltan asumaan isin yaadachiifna. Amma turtiin keessan Oromiyaa 11 Star kubbaa dheerinaan karra eegaa Bareentoo daawwatsa keenya taphni garee Oromiyaa 11 Staaris fi garee dirree dhawaa jidduutti deemsifamaa jiru amma deebi'ee jira. Taphni kun gareen dirree dhawaa tokkoof duwwaan dursaa jira. Amma boqonnaa lammaffaatti deebi'anii jalqabee jira. Dirree Buuba Paappiis kubbaa ajaa'iba dabree fi ture. Dirree lakkoofsa 6 dirree karra eegaan garee Oromiyaa 11 Stars kubbaa Yahyaan kubbaa Yahyaa ammas kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan eejeef ture eejeen Yahyaaf darbe kubbaan kan garee kubbaan ammas gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Dirree kubbaa dheerinaan dirree ammas karra eegaan garee Oromiyaa 11 Stars kubbaa qabatee jira. Kubbaa dheerinaan Paappiisiif kubbaan gara laatti bahee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Hamza kubbaan gara laatti bahee jira. Kubbaan kan darbaa kan garee
Oromiyaa 11 Star daawwattoota keenya taphni daawwachaa jirtan tapha garee Oromiyaa 11 Stars fi garee dirree dhawaa jidduutti ta'aa jirudha. Halluu yookiin bifa adii uffatee taphachaa kan jiru Oromiyaa 11 Star akkasuma buluu uffatee taphachaa kan jiru immoo dirree dhawaadha. Gareewwan lamaan tapha haala bareedaan jalqabanii Oromiyaa 11 Star kubbaa Oromiyaa 11 Star kubbaa dirree lakkoofsa 19 kubbaa dirree lakkoofsi 19 kubbaa miliqsaa jira. Kubbaan gara laatti ammas kubbaa Oromiyaa 11 Star kubbaa dheerinaan kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa ammas dirree kubbaa dheerinaan kubbaa dheerinaan yaalee ejeen kubbaa lakkoofsa 12 Oromiyaa 11 Star lakkoofsa 12 moobaa kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darba Paappiis dirree lakkoofsa 11 kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee kubbaan kan garee dirree dhawaati. Rukuttaa dabbii garee dirree dhawaati dhiifama daawwattoota keenya rukuttaa bilisaa yookiin firii kikii jechuudha. Firii kikii dirree dhawaa. Hamzaa dirree dhawaa kubbaa Hamzaa dirree karra eegaan kubbaa qabatee jira. Karra eegaa Oromiyaa 11 Star kubbaa dheerinaan moobaaf kubbaa dirree namas dheerinaan dirree lakkoofsa 7 maammeen kubbaa taphataa lakkoofsa 11 Solomoon lakkoofsa 11 dirree ammas aanessoo Oromiyaa 11 Star kubbaan Oromiyaa 11 Star lakkoofsa dirreen kubbaa fudhatee jira. Amma kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Moobaa kubbaan kan Oromiyaa 11 Stars. Abdul Salam Moobaa buubaa kubbaa dheerinaan Paappiis kubbaa Abbaas kubbaa dirree kubbaan Salamoon irraa gara laatti ba'ee jira. Faawolii ammas kubbaan kan garee dirreeti. Dirree dhawaa kubbaa fageenya irraa firii kik Hamzaa moobaa kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan kan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Buubaa daawwattoota keenya Oromiyaa 11 Star kubbaan karra eegaan kubbaa deebisee ture. Kubbaan alatti ba'ee jira. Kubbaan
rukuttaa koonaati koona. Ali. This recognition says, with our sincere appreciation for your Yeah, 11 star outstanding Kuba. dedication, support, Kuba and Oromo being a 11 role stars. model to the Oromo community Kuba, at Galata national Vedra. stage. Kuba. Bye, Egesigala Devanna. Thank you so much. Thank you. I know it's okay. Kuba Derinan. Oromia 11 stars. Kuba Okay, the Derinan. next award Mame, is for Mame. the longest serving Osfana board member. He served at different roles. Kuban He Galata has Hivee done a jira lot Kuban of work for Kangare Osfana to reach this stage. Dirreeti. Most recently, he came back from Oromia, bringing a team to play with at Osfana. Mr. By the way, Ujolle Lamantuni, they are the product of Osfana. They used to play Osfana. Fuad Ibrahim went on play for MLS, and Ali Ahmed, he's a product of Osfana. He went and played for Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati daawwata Ethiopia kenna. national team illee taphatee ture. Achi Kubbaan gara laatti ba'ee jira. Amma biyya ammoo dhaqee harkaan darbaa kan stadiyeemii garee Oromiyaa 11 Stars. stadiyeemii Oromiyaa FIFA 11 approved Stars dhiqatee taphataa ijaare jirtu amma yeroo tiima ammaa. qabatee Oromiyaa irraas nu fide yeroo tokko mees maamilee nu kennaafi mucaa kana. Fuad. Itti aansee deemu Ali Ahmadillee akkasuma Taphataa ijoolleen lamaan garee tuni dirree dhawaatiif abbaan seeraa kaardii diimaa kennee jira yeroo ammaa. Taphataa garee dirree dhawaa tokkoof kaardii diimaa kenneetiin jira. Daawwata kennaa Abdii taphataa Well, kennamee jira Abdii. my name is Fuad Ibrahim. I used to play soccer. I'm a retired soccer player right now. I moved to Ethiopia a couple years ago. I have a construction company now that is building specifically sport facilities. I used to play Osafana, and after 5 years moving back to Ethiopia, it's great to be back and bringing a team from Ethiopia. So it's great to be part of this a great event that happens once a year, and to see everyone. And thank you for Osafana for what you guys have done. Thank you. Thank you so much, Fuad. We're gonna mention. dirree Oromiyaa 11 Star. Kubbaan kan garee dirree dhawaati offside yookiin taphaan ala kubbaan. Baarentoo kan eegaa garee dirree kubbaa dheerinaan Abbaas kubbaa Hamza dirree ammas kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars amma yeroo ammaa Abbaas taphataa lakkoofsa 13 Oromiyaa 11 Stars. Dirree kubbaa dheerinaan kubbaa duubatti Munir dirree lakkoofsa 18 moo kubbaa dirreen ammas deebisee qabatee jira. Taphataa garee Oromiyaa 11 Star irratti wadiin ta'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star taphataa lakkoofsa 13 taphataa lakkoofsa 11 Muhammad irratti wadii taasisee jira. Kubbaa Yahyaa taphataa lakkoofsa 12 Oromiyaa 11 Star lakkoofsa 12 kubbaa dirree Oromiyaa 11 Stars ammas kubbaa dirreen ofirraa ittisuudhaan gara laatti baasee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars daawwattoota keenya taphii daawwachaa jirtan tapha samii faayinaalii Osfaanaa bara 2024 garee dirree dhawaa fi Oromiyaa 11 Star buubaa kubbaa dheerinaan buubaa Abdusalaam kubbaa
dirree kubbaa, dirree kubbaa, kubbaan harkaan tuqame jira, kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan. Ammas kubbaa Muhammed, kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan kan garee dirree dhawaati. Daawwattoota keenya taphii dirree keessatti argaa jirtan uffata adii uffatee taphachaa kan jiru garee Oromiyaa 11 Stars akkasuma buluu uffatee taphachaa kan jiru immoo garee dirree dhawaati. Taphii tapha semii faayinaalii Osfaanaa bara 2024. Dirree Abbas kubbaa ammas Oromiyaa 11 Stars. Oromiyaa 11 Stars kubbaa Muhammed dirree kubbaa Abbas Oromiyaa 11 Stars. Dirree daawwattoota keenya dirree gool dirreen goolii lammaffaa galchee jira yeroo ammaa dirreen 2-2 dursaa jira tapha kana. Daawwattoota keenya dirree dhawaa kubbaa bareedaa ture kan duubarraa fide gareen dirree dhawaa ka ajaa'ibaatti taphateeti kan galche. Tapha kanas 2-2 dursaa jira gareen dirree dhawaa. Taphni marsaa lammaffaarra jira daawwattoota keenya. Abbas Papis kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars yeroo ammaa kubbaan rukuttaa koona. Taphataan garee dirree Baarentoon yeroo ammaa lafatti kufee jira daawwattoota keenya. Baarentoo yeroo kenne kubbaa galii ajaa'ibaa ture, goolii ajaa'ibaa galchee gareen dirree dhawaa walitti daddabarseeti. Daawwattoota keenya yeroo ammaa gareen Oromiyaa 11 Stars koornaa argatee jira. Taphataan garee dirree dhawaa kan eegan Baarentoon waan miidhamee jiru fakkaata yeroo ammaa. Barentoo personally, daawwattoota keenya yeroo ammaa taphataan kan eegaan garee dirree dhawaa miidhamee dirree keessa jira.
Baarentoon yaalii taphataan Paappis lakkoofsi 10 Oromiyaa 11 Stars yaalaa ture irratti kubbaa ittisuuf yeroo turetti kan yaalincha kan miidhame gaa hagammaatti dirree keessa jira. Das kenna amma sirra deebinee si yaadachiisuudhaaf warri kallattiidha yookiin laayivii daawwachaa jirtan kan bor tapha Osfaanaa dirree dhuftanii daawwachuu barbaadan dirreen guyyaa boruutti taphatan kanaa miti dirree Central High School James Griffin Stadium kan Highway 94 fi Lexington Parkway gubbaa jiru jechuudha. Kan Osfaanaa waggaa dheeraaf itti taphatamaa ture dirree Osfaanaa waggaa 7 dabreef itti hin taphatin guyyaa boruu faayinaalii achitti taphatuuf jira. Gareen as tapha kana injifatee fi gareen har'a injifate Urjii Columbus amma sirra deebinee si yaadachiisuuf tapha semii faayinaalii har'aa kan kanaan dura taphatamee dhume gareen Urjii Columbus garee Utaa Waayyuu waliin taphatee taphni duwwaa dhumatee ture. Eegasiin booda gara penaaltii deemanii gareen Urjii Columbus tapha san penaaltiidhaan injifatee faayinaalii Osfaanaa kan yeroo jalqabaa kan Urjii Columbus jechuudha. Urjii Columbus seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif faayinaalii Osfaanaaf gahee jira. Guyyaa boruu abbaa injifate gareewwan kana lamaan keessaa kan waliin taphatu ta'uu asumaan isin beeksifna. Gaadawsa keenya Osfaanaan boru guyyaa xumuraati. Guyyaa championshipii yookiin guyyaa waancaati. Boru galgala tapha lama kan waancaatu jira. Inni immoo garee Division A fi Division B jechuudha. Division B jechuun Osfaanaan bakka lamatti qoodamee Division A fi Division B qaba. Division B keessaa gareewwan ciccimoon lamaan walitti hafan boru taphatanii abbaan injifate waggaa dhufu gara Division A'tti dabra jechuudha. Akkasuma Division A keessaayis faayinaalii warri dabran Urjii Columbusii fi gareewwan lamaan kana keessaa gareen tokko boru kan waliin taphatan ta'uu asumaan irra deddeebinee isin yaadachiifna. Galawsa keenya har'a daawwattoonni hedduutu dhufe uummanni Oromoo magaalaa lakkuu St. Paul fi Minneapolis jiran guddootu as dhufanii namni hedduutu dhufe jira. Dirreen gamaaf gamanaanis guutameetiin jira. Taphni Oromiyaa 11 Star fi taphni dirree dhawaa kun haalaan tapha eegamaa ture. Gareewwan kun lachuu gareewwan ciccimoo Osfaanaa keessatti maqaa guddaa qabani. Oromiyaa 11 Stars yeroo 3 shaampiyoonaa Osfaanaa kan ture. Dirree dhawaan ammoo yeroo 6 Osfaanaa keessatti shaampiyoonaa kan ta'e. Dirree dhawaan shaampiyoonaa Osfaanaa 6 qofa nyaachuu osoo hin taane isa malee gareen 5-6 nyaate kan hin jirre ta'uu asumaan si yaadachiifna. Dirree dhawaan garee Osfaanaa keessatti waancaa hedduu nyaate jechuudha. Bara kana immoo torbeessoo isaa yaalaatiin jira. Yeroo ammaa tapha kana lamaaf duwwaadhaan dursaa jira gareen dirree dhawaa. Taphni kana kanatti xumuramu taanaan dirree dhawaan shaampiyoonshipii torbaffaatiif taphatuuf jira jechuu guyyaa boru. Egaa waan ta'u kubbaa keessatti hin beekanii taphni hagammatti waan hin xumuraminiif walumaan itti fufnee kan laallu ta'a. Daawwisa kenna. Daawwisa keenya gammaatti taphataan garee dirree karra eegaan Baarentoon jechuudha. Miidhamee waan jiruuf taphni dhaabateetiin jira. Garuu taphni deebi'ee kan itti fufuuf jedhu fakkaata daawwisa keenya. Egaa garee Oromiyaa 11 Stars immoo kubbaa gara karra garee dirree dhawaa irratti yaaluuf qophaa'aa jira. Innis daawwisa keenya kabajamoo jaallatamoo guyyaa har'aa namoo hawaasni Oromoo biyya kana jiru magaalaa lakkuu akkasuma isteetota Ameerikaa garaagaraa kutaalee garaagaraa biyya addunyaa garaagaraa irraa dhufan
baay'inaan ba'anii lakkoofsa guddaadhaan tapha kana daawwachaa jiru. Istaadiyoomii kana guutanii jechuudha. Lakkoofsa keenya kabajamoo fi jaallatamoo har'a akkasuma mucaan Oromoo kan Osfaanaa keessatti guddate amma bakka guddaa gahee jiru Ali Ahmad kan biyya Kanadaatiif naashinaal tiimii taphachaatiin ture. Namoonni hedduun akkuma yaadatan akkasuma Ali Ahmad garee Vancouver jedhamuu fi MLS keessatti kan taphatu taphataa abdii guddaa qabu kan Osfaanaan biqilche har'a asirratti dhufee hawaasa isaatiin nagaa jedhee jira. Kun ammoo taphattoota Oromoo lafaa dhufaa jiraniif hamilee guddaadha. Gaa isinis karaa laayiviitiin argaa turtan jedheeti yaada. Namoonni ammoo duubara dhuftanii daawwachaa jirtan isin yaadachiisuuf jenneeti. Taphni immoo gara dirreetti yoo isin deebisu dirree keessatti kan laalaa jirtan dirree dhawaa fi Oromiyaa 11 Star garee dirree dhawaa fi Oromiyaa 11 Stars gareen dirree dhawaa halluu bifa buluu uffatee kan taphatu gareen Oromiyaa 11 Stars immoo bifa adii diimaa makatee uffatee taphachaa kan jiru. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ammas taphoota Osfaanaa barana haala bareedaadhaan kwaalitii olaanaadhaan bakka jirtanitti osoo hin xaarin osoo hin dadhabin ciqilfattanii yoo barbaaddan immoo bishaan keessan dhugaa nyaachaa kolfaa taphataa bakka jirtanitti osoo gaazan gubin osoo xayyaaran korin bakka jirtanitti akka daawwattan kan isin taasise Dabballee Stuudiyoon taphoota Osfaanaa bara kanaa hunda kallattiidhaan isin biraan ga'aa ture. Borus kan itti fufu ta'uu asumaan isin yaadachiifna. Dabballee Stuudiyoo. Lakkoofsa keenya yeroo ammaa Oromiyaa 11 Stars karra garee dirree dhawaa irratti kubbaa mataan dirree Oromiyaa 11 Stars kubbaa dheerinaan dirree kubbaa maammee dirree lakkoofsa 19 dirree karra eegaan kubbaa akka salphaatti qabatee jira. Dirree dhawaan kubbaa argatee ture daawwattoota keenya kubbaa dheerinaan kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Hamza taphataa dirree dhawaa. Papis. Kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Oromiyaa 11 Stars taphataa AJ taphataa lakkoofsa 20. AJ taphataa yeroo dheeraadhaaf Osfaanaa keessatti taphate. Yeroo ammaa AJ kubbaa dheerinaan kubbaa dheerinaan ofirraa baasee jira dirree dhawaan. AJ kubbaa dheerinaan kubbaa ammas Mohammed Oromiyaa 11 Stars Mohammed dirree dhawaan kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars daawwattoota keenya. Abbas dirree lakkoofsa 7. Mohammed kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirreetti kubbaa
kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawa. Dirree dhawa. Oromiyaa 11 Stars kubbaan gara laattii jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Kubbaa dirree Maammee. Maammeen kubbaan Oromiyaa 11 Stars harka jira yeroo ammaa karra eegaa Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan Oromiyaa 11 Stars. Dirree lakkoofsa 18 dirree kubbaa dheerinaan ammas kubbaa dheerinaan dirree karra eegaa Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan immoo abbaan seeraa kan dirree dhawaati jedhee jira yeroo ammaa. Dirree dhawaa kubbaa dheerinaan kubbaa Salamoon. Kubbaa abbaan seeraa. Kubbaan kan garee dirree dhawaati. Kubbaan kan garee dirree dheerinaan dirree Yahyaa Buuba Hamza Moobaa lakkoofsa 12 Oromiyaa 11 Stars. Dirreen kubbaa buubaan dheerina irraa yaalee ture. Kubbaan gara laattii ba'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 kubbaan kan garee dirree dhawaati. Daawwattoota keenya taphataa lakkoofsa 17 Oromiyaa 11 Stars kubbaa fageenya irraa yaalee ture. Kubbaan immoo gara laattii ba'e. Ejee kubbaa dheerinaan kubbaan kan garee dirree dhawaati. Harkaan darbaa kan garee dirree. Daawwattoota keenya dirreen tapha harkaan darbuuf jedha. Abbas Abdusalaam dirree Hamza kubbaa bareedaa ture dirree dhawaan kan yaale. Daawwattoota keenya taphataa lakkoofsa 11 Suleiman yookiin Salamoon kubbaa ajaa'ibaa ture. Abbaan seeraa garuu kubbaan ba'ee waan tureef kubbaan firii kiikii Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan Munir
Munir Yahya. Yahya. Yahya Dirre. Dirre ammas Dirre. Dirre ammas Dirre. Kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaa bareedaa ture kan Dirreen taphatee kubbaan gara laatti ba'ee daawwatsa kenna. Kubbaa Barento. Barento kubbaa Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan rukutaa koornaatti Oromiyaa 11 Stars kubbaa bareedaa ture. Yaalii bareedaa taasisee ture kubbaan Buuba. Buubaan fageenya irraa yaalii godhee jira. Kubbaan kan garee Dirree Dhawaati. Dirree Dhawaa Hamzaan kubbaa. Kubbaan daawwatsa kennaa kubbaan kan garee Dirree Dhawaati. Oromiyaa 11 Stars kubbaa. Oromiyaa 11 Stars ammas Yahya. Yahyaan Abdusalam. Oromiyaa 11 Stars kubbaa Yahya. Muhammad. Abad! Muhammad irratti badiin ta'ee jira daawwatsa kenna. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Paapis taphataa lakkoofsa 10 Paapis. Free kick. Oromiyaa 11 Stars. Paapis kubbaa fageenya irraa dhahuuf jedha Paapis. Paapis lakkoofsa 10. Oromiyaa 11 Stars number 10. Paapis kubbaa dheerinaa keessa rukute. Paapis rukute ammas. Yahya. Yaa salaam. Dirree kubbaa Dirree. Ya salaam. Kubbaa ammas Oromiyaa 11 Stars kubbaa qabatee jira. Mohammed Paapisiif dabarsee ture. Kubbaa Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan kan garee Dirree Dhawaati jedha jira abbaan seeraa yeroo ammaa. Daawwatsa keenya kabajamoo jaallatamoo daawwachaa kan jirtan tapha Osfaanaa bara 2024 waggaa 28ffaa guyyaa 7ffaa Osfaanaati. Taphni tapha samii faayinaaliitii tapha kanaa gammaa Dirree Dhawaan 2-2 dursaa jira. Egaa Dirree Dhawaan yoo tapha kana akkanumatti kan xumuru ta'e garee Urjii Kolombos waliin bor tapha faayinaalii kan taphatu ta'a jechuudha. Faayinaalii kan taphatu ta'a jechuudha. Kubbaa dheerinaan kubbaan harkaan darbaa.
Das kenero amma dirree dhawan taphata jijjiiraa jira taphata karra eegaa baarentoo baarentoon tapha keessatti miidhamee ture natti fakkaata haa ta'u malee amma yeroo ba'es gammachuun irraa mul'atu garuu kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star karra eegaa Oromiyaa 11 Star kubbaa bal'inaan Papis! Offside. Dawsa keenya leenjisaan garee dirree dhawaa okkochaatu karra eegaa ta'ee jira yeroo ammaa karra eegaan dirree dhawaa baarentoon miidhamee jira. Kubbaan kan garee dirree dhawaati taphataa garee dirree dhawaa irratti badiin ta'ee jira yeroo ammaa. Dirree dhawaa lakkoofsa 15 kubbaa dheerinaan kubbaan alatti ba'ee jira dawsa kennaa ammas dirree dhawaan rukuttaa kena rogaa argatee jira koonaa jechuudha dirree dhawaan koonaa dhahaa jira. Dirree kubbaa dheerinaan kubbaan kan garee dirree dhawaati. Kubbaa dirreen dheerinaan lakkoofsa 11 Solomoon kubbaa dheerinaan dirree Mame kubbaa mame dirree kubbaa miliqsaa jira. Dirree eje Abdusalam Papis kubbaa dirree lakkoofsa 11 kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan kan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars Abdusalam lakkoofsa 12 Buba kubbaa dheerinaa Mohammed kubbaan koonaa Abdusalam kubbaa ammas dirree dhawaa kubbaan gara laatti ba'ee jira dawsa kennaa kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Dirree dhawaa kubbaan amma immoo harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan kan garee dirree dhawaati amma dirree lakkoofsa 10 Hamza. Munir Eje
Munir. Ammas kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star Munir. Kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan ammas harkaan darbaa kan garee Oromiyaa 11 Stars karra galee dirree dhawaa irratti Abdusalaam Buubaa kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree dhawaati. Yahyaa Abbas miidhamee Abbas irratti badiin ta'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Stars. Kubbaa dheerinaan dhahuuf jedhamoo kararratti dhaha. Taphataa Paapis kubbaan gara laatti ba'ee jira. Kubbaan kan garee dirree dhawaa. Haiti. Kubbaa dabarsuuf gareen dirree dhawaa kubbaa fageennan dhiituufidha. Dirree kubbaa kubbaan harkaan darbaa kan garee dirree kubbaa dheerinaan Abdusalaam Yahyaa moo kubbaa dirreen akka ajaa'ibaatti ittisuudhaan ofirraa baasee jira. Buubaa dirree kubbaa dirree lakkoofsa 11 dirree Salamoo lakkoofsa 11 kubbaan kan garee dirree dhawaati. Taphataan lakkoofsa 11 kubbaa miliqsuu badiin irratti ta'ee jira yeroo ammaa. Kubbaan kan garee dirree dhawaa. Kubbaa karra eegaan akkuma salphaatti qabatee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star moobaa lakkoofsa kubbaan kan garee dirree dhawaati. Amma daawwata kennaa. Kubbaan gara laatti ba'ee jira. Muniir kubbaa Abdusalaam dirree kubbaa ejeen karra eegaan kubbaa Yahyaan Muniiriif Muniir lakkoofsa 5
Munir. Munir lakkoofsa koofsa 16 Abdusalam. Abdusalam. Munir. Buba. Buba. 11 star. Kubbaan kan garee dirree dhawaati. Daawwattoota keenyaa taphni gara xumuraatti deemaa jira. Yeroo ammaa gareen dirree dhawaa 2-2 dursaa jira. Abbaan seeraa taphataa Baareentuuf kaardii yeeloo kenna jira yeroo ammaa. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo daawwachaa jiru kan jirtan Osfaanaa tapha semii faayinaalii garee Oromiyaa 11 Staarii fi dirree dhawaa jidduutti ta'aa jiru. Tapha kana hagammaatti gareen dirree dhawaa 2-2 dursaa jira. Dirree. Eleven star lakkoofsa 9 Moobaa. Moobaa kubbaan gara laatti bajira kubbaan rukuttaa Kona. Kona taphataa Paapis Kona dha'uuf jedha Paapis. Paapis kubbaa. Kubbaan ammas Kona. Kubbaa dheerinaan dirreen ofirraa baasee jira. Karri egaa garii Oromiyaa 11 Star. Ammas dirreen kubbaa. Karri egaa garii Oromiyaa 11 Star. Kubbaa dheerinaan. Karri egaa garii Oromiyaa 11 Star kubbaa dheerinaan. Karri egaan dirrees kubbaa ofirraa baasee jira amma. Dirree. Dirree lakkoofsa 17. Lakkoofsa 6 dirree. Dirree kubbaa Buuba. Buuba taphataa Buuba irratti waliin ta'ee jira. Kubbaan kan garee Oromiyaa 11 Star yeroo ammaa. Daawwattoota keenyaa taphni gara xumuraatti deemaa jira. Daqiiqaa dabalataa abbaan seeraa dabalee jira. Tapha kana irratti taphattoonni miidhamanii waan turaniif egaa ammas deebinee si yaadachiisuudhaaf taphni faayinaalii namoota bor daawwachuu feetaniif Central High Schoolitti kan qophaa'u ta'uu asumaan si yaadachiifna. Moobaa. Kubbaan kan garee dirree dhawaati. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo taphni garee Oromiyaa 11 Staarii fi garee dirree dhawaa jidduutti ture kan semi faayinaalii 2-2 gareen dirree dhawaa injifatee taphni xumuramee jira. Dirree dhawaan faayinaalii Osfaanaa bara 2000 faayinaalii bara 2024
daawwattoota keenya taphni xumuramee jira yeroo ammaa gareen dirree dhawaa tapha kana lamaaf duwwaadhaan injifatee gara faayinaaliitti dabree jira. Dirree dhawaan tapha guyyaa boru garee urjii Kolombos waliin tapha faayinaalii akka taphatus asumaan isin yaadachiifna. Egaa guyyaa boru taphni Central High School itti guyyaa xumuraa Osfaanaa kan guyyaa xumuraa Osfaanaati jechuudha guyyaan boru daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamu.